يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا خبجمتوتا أماناتوب أكم جرتو متكشتي جرى جرتو بقى جراتنا سنين جتا أكس موري من تبراس الشمار كفون بلينكي يوم دقيسنو سلامتان ديتوان راقات بك سنجرتا تسنارا كبد سنين جتا ويلكم فاميلي بغانا غار نفتني وري من خنا فارو تاتن لايك سبسكرايب قدون دقتنا سنين جا وري فاميلي خيا تاتن أمو لايك قدون دقتنا أكسما فاميلي خنو قبي رمضان أكما تفكتي جرتي أرى خلاصي خنا ندفو ديما والله نظافان كلاسي خنا بطعمتي بقى نجرامتي تدرين أدنى سنين جاء أرى كلاسي خنا ندفو ديما يوخان كرفا خنا يتشولا مجلسا ندفو ديما هنا أما إيغلو فين ديما يتشولا فاميلي فيديو تنا هنگرو مات اللالان سنين جاء سامي قتين خيني بيتني غنما guyyaa tokkotti dalagaa waanan dalage wallahi ni ajaa'ibtanii saamee qattiin kee ganama sa'aatii kudha meeqa sa'a kudhanii fi wayittiin kee amshee sa'a kamsaa majaa sa'a kudha takka yookaan sa'a kudhanii fi deeqaa afurtamii namni akkana natti fakkaata jechuudha ganama jechuudha akka Itoophiyaatti halkan irraa sa'a kudhanii fi deeqaa afurtamii akkana fakkaata. Halkan takkaa fi guyyaa tokko dalagaa waan hin dalage asumaanuu ni agartanii sininjaa faamilii kunoo amma makaddaa isaa kanarraa gadi guuruu jira jechuudha. Makaddaa isaa kanarraa gadi guuree kana hunda akkuma agartan dhokkee ilaala dhokkee sesseena yeroo hedduu dafee fuudhee naddafu waan taateef akkasuma faamilii dalagaa mana kana hedduu natti waan taatuuf yaani dafee wannan godhu hedduu nadaafaa fi nyaata waaniin walirra dalaguuf hedduu natti baay'eetti sanumaaf isiniin ja'a. Akkuma agartan kunoo amma kana hunda gadiin baasuu deema jechuudha. Viidiyoo tana hanga dhumaatti ilaalaan isiniin ja'a laayikii godhuu hin dagatinaa isiniin ja'a kubbaachi duuba teessan ijoollee duraan achitti dhohise. Wallaahi ijoolleen mana kana baxaam itti xushna goote bakka maalin isiniin ja'a kubbaa mana keessatti taphatan bakka tana taphatan osoo hin taane saalaa jira bakka yaani akkam isiniin ja'a saalaa ja'aniiti bakka bal'oo jira bakka manuma keessa achitti taphatan ijoollummaan gurguddoon tun ani immoo kubbaa isaan sirriitti taphachuu jaalatan san fuudheetiin asitti dhohisa kanaba kana duubattiin dhohisa jechuudha yeroo isaan salaa taphachuuf yaadan san maaliif jennaan mana narra balleessan fadhuree ani akka mana akkasitti narra balleessan jalaa hin dhohisa bakka yaani haatiinis hin eeyyamtu waan taateef haadhinis dhohisinaan jetti yookaan isin jalaa darbitisu baalaffaadhatti ani immoo fuudheetiin dhohisa jalaa darbuus waanan hin barbaanneef nan dhohisa jechuudha. Akkasi faamilii kunoo amman tana gadiin guuruu jiru wallahi kan abban san hedduu ulfaata amma kuna kan akiraati asitti cushiteetiin hedduu ulfaata kan namni gurguddaan san wallahi balaaxaa sanarra ni shorroysa garuu bakka gadi buusu sanitti hedduu ulfaata. Akkasuma kun amma hunda gadi guuree jira jechuudha. Maal asitti dhukkee jira laa agartanii dhukkee hedduu seentee sanbooda kana hunda ganaan dhiquutaan jettanii dhukkee saniin irraa dhadha'u jira jechuudha. Akkasi faamilii viidiyoo tana hanga dhumaatti ilaaluu hin dagatinaa. يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان أهلا أهلا يا رمضان يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان أهلا أهلا يا رمضان. Akkasuma faamilii akkuma agartan eegan gidaarallee masse'ee daawwitillee masse'ee lambaa gidaararraa sanillee massee booda asitti maqsalaadha. Maqsalaa tana waan as keessi jiru kana hundas guuree doolaaba isaa kanaaf isa waliin naddafu jira jechuudha akkuma agartanii. Wallaahi madiri dalagaan bara kana ramadaana kana jechuudha hedduu ta duriin addattiin nadaafaa dalagu jira. Wallaahi mana guutuu jechuudha jalaa gubbaa akka duriin addattiin nadaafaa dalagu jira. Hedduu takka hedduu jawaatti
hedduu dalagaan nattillee guddattee akkasumaan garuu nashaaxan qaba wallaahi madrii gammachuun qaba bakka dalagaan dalagutan hunda mooraaliin dalagee gammachuun qaba madrii wallaahi ani alhamdulillah alaa kulli shay wallaahi rabbii kiyyaaf galanni haa ga'u bakka wallaahi waan ajaa'ibsinetti ta'u guyyuma tokkottiin dalagaa waanan dalagee fiidiyoo tana keessa laala wallaahi bakka gammachuu qabaachuu kiyyaa fi nashaata qabaachuu kiyyaa dalagaan guyyaa takka keessatti dalagee as keessatti agartan jechuudha. Ganama sa'aan isin injisan ka'ee ilaa halkan ilaa hanga sa'a ja'a jechuudha. Hanga sa'a ja'a sa'a torba yaa ilaa hanga sa'a ja'a sa'a torba waaniin dalagee nashaaxummaa kiyyarraa kan keetu hundi wallaahi alhamdulillah alaa kulli rabbii kiyyaaf galanni haa ga'u akkuma agartan asitti immoo maqsalaa sanillee xumureetiin jira daawwitii takkallee tan gidaararra jirtu takkallee massa'ee akkasuma ammatti hunoo xaawulaa kanallee massa'u jira jechuudha. Gidaara kanallee wallaahi hunda isaa massa'ee jechuudha. Majlisa kana gidaara isaa daawwitii isaa waa hunda bakka takka tanarraa hafteen jirtu lafammoo akkuma agartan inshaallah nadaafaan sitis walumaani hojii turtii gaarii siin jaa laayikii godhuu hin dagatinaa faamilii wallaahi viidiyoo tiyyaanii laaltan laayikii maafii garuu yaani viiyuu guddaa osoo hin taane hangummaa laaltan sana laayikii hin dagatinaa isiniin jecha barbaada akkasuma faamilii kunoo maqsalaa dhiqu jira jechuudha akkuma agartanii na wajjin turtii gaarii ammallee. يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان أهلا أهلا يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان أهلا أهلا يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا kunoo asitti akkuma agartanii balaaxaa dhiquuf deema bishaan qica'u jira kunoo bishaan itti naqadheen jira jechuudha wallaahi kaameraan bakka tanatti wanna godhe viidiyoon dalagee hunda keessatti wallaahi irra guddaa viidiyoon hin dhaabi malee yaani jidduutti hin dhadhaabi malee osoon akkaan dalagutti viidiyoo hunda waraabee anaa miti isinii dadhabaawu wallaahi isiniin jaa jechuudha kunoo akkuma agartanii amma dhiquttiin jira. يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان أهلا أهلا يا رمضان يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان أهلا أهلا يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان أهلا أهلا يا رمضان يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان أهلا أهلا يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان أهلا أهلا يا رمضان akkasuma faamilii kunoo amman tana dhiqee carqii nadiifa laalee
balaaxaa sammassee jechuudha. Bishaan irraa goggogsee hanga inni qooru alatti gabbee kun akkuma agartan kanaba sana hunda alattiin gadi guuree asitti kanabarraa dhukkeen dhadha'u jira jechuudha. Akkuma agartan reefu tana diriisha kana isin garsiisee jira foddaa tana jechuudha. Dhukkeen waan sasseentuuf gisee takka takka kanaba ala gabbaasee qilleensi illee hedduu jira akka qilleensi yaani mana keessatti waan irraa waan hojii manatti waan natti waan ijuuf alatti dhukkee sanarraa dhadha'u jira. Amma kunoo kana booddeettiibisu jira jechuudha. Kaduraa amman ol baasee kunoo wallaahi kanabni guddaan sana hedduu ulfaatu bakka sana ol baasuun bakka darajaa xiqqoo takkaa jira yaani waan akka darajaa abbaa lama sadii takkaa jira bakka san bakka ulaa waliin seenan hanga sana ol baasuun baxaam ittiin hawwanna taatee ture. Amma kunoo kana batti ol deebisu jira jechuudha. Wallaahi faamiliyaanii mana kana jechuun akka mana kiyyaatti ittiin dalagaa nyaataas ta'e nadaafaa mana kanaatis ta'e akka mana kiyyaatti ittiin dalagaa jechuudha. Wanni takkaas baduu hin ayyamu, wanni takkaas cabuu hin ayyamu, wanni takkaas xuraa'uu hin ayyamu jechuudha. Yaani giseen isiniin jiru mana namaati jee hamma wallaahi guyyaan mana kana naddafee haati mana kanaan jirtu saafira jidda wanni kotte maali eessagaa dammaam biyya dammaam jaanii saafiraaf obboleeyyansi wajjin dammaam kotte jechuudha. Anaaf ijoollee xiqqoo takka qofaatu hafe jechuudha mana kana keessatti intalli dubraa rafu jirti eegas ka'uu teessi malee rafu jirti jechuudha. Wallaahi hamma yoon kanaba kana gadi guuruu baadhee jechuudha. Walumatti sisiisee massee bakkatti deebisees numan danda'ee naddafeen jira yoo injiinis numan danda'a jechuudha. Garuu ammoo hin jaaladhan akka mana kiyyaatitti wallaahi mana kana keessa akka mana kiyyaatitti hin jiraadha malee akka mana arabaa yookaan akka mana madaamiitti hin jiraadhu. Isinii galee dalagaa xiyya bareeffadhee lubbuma xiyyaafuu ramadaana dhufu jiru kana yoon akkana naddafee gammachuu qaba isinii galee maaliif jennaan nashaaxan qaba baqqaa wallaahi hin beekoni. Mana kana waggaa meeqan jira wallaahi gara waggaa 4 waggaa 5 hin deemamma bakka waa hundarratti akka mana kiyyaatitti hin jira namni tana godhi san godhi tana fidi san ta'e naan joos hin jiru anis nadaafaa mana kiyyaa mana kanaa akka mana kiyyaatitti hin naddafa jechuudha. Akkasuma faamilii wallaahi warri illee armaan hojii turtan hundi keessan hedduu galatooma viidiyoon hedduu dheeraattee asumaanuu karaa paartii lammaffaatitti ittiin fufa jechuudha. Laayikii osoo hin goone hin beeynaan isiniin ja'a karaa paartii 2.